mucaan kun kabiiroo awwal jaaniini yoon onni ta'uu baadhe dogoggoruu baadhe waan isarra ga'ee fi kana dubbatee ture. Dura akka waan saawudii ture saawudii irraa galee ta'uun oolu yoon dogoggoruu baadhe maasi ammoo saahiba Abdii Geetaachooti ture. Haala tokko tokko irraa kan ka'e rakkoon isarra geesse deebi'ee maasan keessa Abdii Geetaachoo illeen gorseetiin ture jee. Egaa wanni tuni akka haraaraadhaati. Haraaraa waan takka yoo nama qabde dafee namni waan takka irraa deebi'uu hin danda'u waan ta'eef waan san keessatti irraanfateeti Abdii jalaa illee badee waan san keessatti hafe jechuudha. Amma ga'utuu ja'uuti wanni silaa inni qabu san harkaa dhumti zeerootti hafe sifir ta'e jechuudha. Ammas gaa wanni inni qabu ummatuma keenya kana Oromoon silaa harkisaa bal'aadha waan ta'eef deebi'ee gurbuma isa gorsuu ture sanitti deebi'e jechuudha. Abdii sanitti akkasitti isa sanitti deebi'ee haala jiru itti himatee siifi Mubaarakii fi Asliin na gargaaradha jeeni. Akkasitti gaa Abdii Geetaachootis asiin ba'e jechuudha. Gaariidha. Ilmaatu dhugatti ijoolleen teenya tajaajilmaatonni wanni isaan itti naa ta'an taatee silaa isaan irra geessisan hin dho'isan. صل على رسول الله Sallallahu alaihi wasallam. Badii silaa hojjetan sanis takka takkaan himan. Mucaan kun kumaaraan taphachuu turee jeetiimi. Mee amma Oromoo tamtu bar waan akkanaatiin godhee wanni sun na harkaa dhumtee jeesitti hima hin jiru beekaa. Dhugaa amma mucaan kun kanuma badii qabu badii isaasan hime beeka. Akka namni birootillee ifiin gorsu. Nama hedduu waan kana keessa qofee kaan qumaarratti nyaadhamee kaan bifa adda addaa waan adda addaatti nyaadhamee namni keenya keessi duwwatee ila ammaan tana kaanis waan ta'u dhabee usee taa'udha jira jechuudha. Qaanfatee akkatti deemu akkatti nama deemu dhabee jechuudha. Kuni waan gaarii dabarse galatoome obboleessa keenya gargaaramuudha qabdaati. Dhiirti akka ta'eetii tawaan isarra geesse tawaan itti ture himu akka namni illeen irraa baratu kan himu kuni gargaaramuudha qaba. Guyyaada mataa kiyyaati. Sigalee ati gargaaramuudha qabda. Badii ta'e immoo rabbi si araaramu. Tana siin jenna. Sigalee nuti haaliqa hin taane nuti rabbi hin taane ka badii ta'e si gaafannu san rabbiitiitu si dhiisa. Atummaan ta'uu bannaan. Namni akka namaatitti wanni inni qabu waan danda'uun si cinaa dhaabbachuudha. Tana kanaaf dhugumatti galatoomuudha qabda immoo jimma. Waa takka illee hin dhoositan taatee isinirra taate san numa himtan waan silaa irra turtanis haala itti balleessitanis bikka turtanis maal godhu akka turtanillee ni himtan jechuudha. Arra silaa Oromoo naannoo biraati akkanaa jetteen himtu wallaahi hin himtu. Namaatitti na tumee ni saamamee waan adda addaa haata taa'as uuman jirra himaniiti hijiban jechuudha. Kanaaf ati galatoomuudha qabda siin jenna ta duraa galata qabda galataan siin malee dura. Inumaatu nyaadhamuu keessaniin dura qumaara nyaadhamuu keessan dura wanni ati qabdu galatoomuudha qabda. Hawaasa waa hedduu barsiiste jechuudha. Ummata keenya kana waa hedduu barsiiste. Galatoomi fayyaa harkadhu. Siigalee namni waa beeku namootan dhabaman namootan sammuun tuqamte namootan miidiyaa irraayis badanii waan adda addaa keessa jiran
kaanis kan waan isaa harkaa qabu facaasee waa dhudhuguudhaa fi darsa guuruudhatti seene haala inni itti turee fi waan inni صل godhaa ture على رسول sallallahu alaihi الله wasallam haala inni itti ture ati himtee jirta jechuudha. Waan sirra gahee wajji wal qabate jechuudha. Namni taate ati taate san arge, namni haala ati keessa dabarte keessa jirtu kana arge, namootan kaan gaafiidhaaf naman feessu jechuudha. Ummanni sun maal keessa turanii naman barbaachisu. Kanaaf galatoomii gargaarsi Oromoodhaa si dhaqqaba. Abshir.